السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نقبضني داوود تخفي قالي في الجارة كيس نقبضن أبدين سر والرابنا دي فما أكمل سن هم تخيسنون نجانا قبضنا كيس نقبضن أبدين سر بقى الردي به دي فما نقولانين بدي أكملين بدي كم بيكم كشوا تكوا كم نروك بسنتين نروك بيدين بدي ملي كانت الجيل فاخين بني الحمد لله رب العالمين نرقنا فيا قطر وجه ولدي من تجرا إيجانا نجاهدا eegana dhukkube kana gaa wantoota hedduu deemu jira anileen wanta karraa kuman qaba waa'ee miidiyaadha dhugaa dubbachuudhaaf wallahi dhuguma saniin isin hinjaa irraa bilisaa jechuudha har'ammoo alhamdulillahi rabbil aalamiin walitti deebineeti jira eegana na dhukkube kana waa hedduu ta'eesi waa hedduu toleesi waa hedduu badeesi tatolteellee ni jirti tabaddillee ni jirti san keessaa gaa muraasa gaa garteemi takka takka gaa dhufee din gartee miti mata mataa isin dhiyee kutaa inshallah akka nama tokkotti ani fiifu dhukkubsataadha dhukkubsataan gartee miti akkumaan duraan isin jedham tokko namni dhukkube tokko yookaan muddoo yookaan mu fayya alhamdulillah yan warra fayyisan keessaa ergaan fayyii boodatti gaa amma gartee warroota gartee miti fayyaati yaaf cinqamaa turtan jalqaba irratti galatoomaa isin jecha hedduu takka warra hojii rakkachaa turtan guddaa takka naaf galatoomaadha hedduu takkaan isin jaaladha hedduu takkaan isin kabaja arrammoo waan dhufeef jira waa'ee dhiyeenya kana dhimma ibsaa dhimma abdii fi dhimma maamee wajjin wal qabate waan nama ajaa'ibsiisu takka tantas deemu jira ani dhugaa dubbachuuf ibsaa faallee guyyaa lama akkana ibsaan illee na bira dhufeetuma deema malee waan kana waan takka waan naa himuun qabu akkasitti gaa ifiitiyaaf har'a gizeen bilbilaas fuudhee ilaalu akkaataa gartee itti maamee ibsaan faan itti qaban illee quban qabu akkaataa itti maamee ibsaan faan itti ibsaa faan itti harkaabee illee quban qabu kana hundarraa bilisa jechuu barbaadeeti walaa kana immoo kanaan boodatti waliin laaqannaa dhibbaan dhibbatti waliin laaqannaa akkamitti waliin laaqannaa abbaa marqa ta'etu akka itti nyaatu beeka jaanii mire abdii hedduu tokkaan si kabajaa hedduu tokkaan si yaaladha siin beeka akka ta'e walwaallee taate walumaa galatti ta'e walwaallee akka taate dhibbaan dhibbattiin si beeka nayaachistu waan keeti yeroo takka takka gizeen dhaabbadhees ilaalu na kofalchista ati har'aan tana deebitee maammee wajjin firoomtee ibsaa mogga ofirraa dhiibuun ka'e hedduu takka na gaddisiise yaa'u maaliif namni kan madaalamuun qaama osoo hin ta'in sammuu isaatiin akkuma qaamni ka'e gartee miti si guddaa sanitti ati gartee sammuun ta'ee si guddaadha jedham tokko tokko kaayatu jira laakiin xiqqishaa hanqina ni qabdaati hanqina ni qabda anamma akka nama tokkootti ati maammee qabattee ibsaa irraa achi dhiibuun sodaa maammee irraa qabduu fi sodaa lubbuu keetii irraa kan ka'e jeeti yaadaan yaa sodaa lubbuu keetii irraa qabduu fi sodaa gartee maammee irraa kan qabdu dirqama maammee kan yoon firoomfadde malee nageenya kiyyan jiru lubbumaan xiyyaa'u duniyaa tanarra jiraachuun rakkattii waan jaamu takka yaaddena fakkaata obboleessa kiyya kan bubbaasee nama galchu rabbii tokkocha kan nama ajjeesus kan nama fayyisuus rabbii tokkocha tanni dagatin maammee oggaa isin jaan garteemi an akka caacitii lukkuutti isan laalu maammoo isin hin jaan kana akka caacitii lukkuu ni beeytaami akka caacitii lukkuutti hin laaluun abbaa fedhee ilma namaa haa ta'u hangan takka witti hin laalu walaa kenniin kabajaa takka faarratti bilbila kiyya irraa naafutanii namticha dheengadde bilbila kiyya fuudhee dila san jechuudha wannachaa ture maa walitti araaramtan jechuu barbaadeetti miti qabeenya kiyya kan irra jiru irraa naafutanii bilbila kiyya tawaa'ee kaan itti naadhisaa ani dhiiga kiyya naa gartee miti waan maammeen na godhe irraa naa kafalaa jechuu barbaadeetti miti nama ijaa qabu ka gurra qabu waa hundaa'u gartee akka nama tokkotti nama godhachuu danda'an nama namaas firaa dhorku nama namaas firaa dhorku ka gartee miti dhiiga kiyyallee baafachuu danda'an nama jalan fiigu malee nama jala fiigu yoomiyyuu ta'an nam fayyadu na harkaadhaaf hin fiiguan walaa abdii walaa maammee yaa ibsaan akkuma beekamu tapaalaa hubee jira dhugaan sin jabsa namni sin fayyana tokko sillee miidhu jaanii tanaaf hedduun shakkiin baabaa kiyya hedduu yaaddoytee ittiin dhiphatin maammee abdii isin ammoo
haalli gartee nageenya keessanii baay'ee takka nama rakkisa. Dhugaa dubbachuuf akka dachaasitti baay'ee takka nama rakkisa. Kaleessa hangasa waliin rakkachaa turre, kaleessa gartee miti hangasa walii yaadaa turre, arraan tana isin lamaan qoy maal harkattaniiti? Yaa isin lamaan maal harkattaniiti? Walii fayyidanii nuti hoo maal dhabneetiti walii fayyuu dhabne? Yaa sababni itti nuuf irraa dhiibdaniif hoo maali? Kana rakkoon wanni guddaan gartee miti isin osoo itti yaadin isin dalaydan kana jechuudha. Hanqina keessanii. Kanaaf hedduu takkaan waan takka gara kiyyaan gartee miti hanga fedhan an firraa achina dhiibdanis finnaas harkistanis nam fayyaddan nam miitan waan takka waan nagootan hin qabdan jechuu barbaadan. Kanaan booda garuu abbaan fedhee utaanaan ka fedhee utaanaan kallattii dachaasin abbaan fedhe kaniin dhufa jee karaa kiyyaan na dhufe saniif isaatiifuu gaafa sifiif barbaadi. Sun ifumaaf gaafa san gartee miti dhibbumaan dhibban na barbaadeewu. Nam tokkoof rahmatan godhaan kanaan boodatti nama kallattii kiyyaan na dhufe abbaa fedhee utaanaan rahmatan godhuuf. Abbaa fedhe kuchisuudhaaf duuban deebi'an taraa tana. Gwaan isin hin jaa. Abbaa fedhe taanaan. Yaa baga qabdanii gallakkistan. Maammeedhaas. Qabaas isin hin jenne gallakkisaas isin hin jenne. Namni dheeraaf illee qabaas isin hin jenne. Ifiif xiraatachaa turtan, ifiif maal godhaa turtan qabdan gallakkistan. Yaa. Kun jechuun qabdanii waan faayidaa takka illee hin qabu. Yoo karaa nagaa filachuu, yoo karaa lolaa filachuu. Lameen keessaa takkuma. Fakkeessitanii mana ibsaa fidanii san boodarra deemi jettanii harfatti baasuun ammoo kuni mataan isii tuffii gartee miti tuffii naaf ibsarraa qabdan na fakkaatan. Kuni tuffii akka nama tokkootti nurraa qabdani baabaa kiyya tuffii agarsiisa. Abdii hedduu takka gartee waan amma dura waan hedduu takka siimeetiin ture. Waa hedduu takka sidhaameetiin ture. Gua dubbachuuf gaafa gartee wanne maammeen abdii qabee ibsaa achi booda abdii harkaa baasna sanis abdii rakkoon isaa guddaa yoo maammeen asii gabboon ajjeesaa waan jiruufi ammaan tanaan kuchiisaa jechaa gaafa san dhaatachaa turte. Walaakin ammoo gaafa san anaatu si harkaa baase arraan tana maammee hojii firoomtee abbaan feete waan feetan fida abbaan feete waan feetan fida. Maali isin kan waa isinif fidan? Isin maafiyoota gurguddaadha qaama akka mataa keessanitti isin maafiyoota gurguddaa bakka namni mutatawwiriin namni isin ol waayaatu hin jiru. Namni isin ol gulbeedhaan jiru. Gulbeen akka keessanii hin jiru qaama isinitti namni dhaadattan beekumsa keessanii hangana jechuudha. Qaafoo sammuun teessi waan takka isin yaaddu. Abdii ati faan bilaash mataan sirraa dhooyi malee nama yaadu fakkaata. Namni gisee sammuu keessa ilaalee hoggaa gartee sammuu kee gartee uumaan qabna kana gisee ilaalee nama yaadni mataa irraa fixe fakkaata. Ati qabeelti gartee beela garaa keessaa jitu sammuu sirraa fixe waan sin jaatti. Beela garaa keessaa jitu osoo garaa keetitti waan gara ganyaattu yaaddu sammuu sirraa dhumte malee takkaa guyyaa takka waa'ee gartee miti waa'ee dhimmitti namaa si akkisteen beektu. Kun hundinuu barteemi bakka isin bakka gammaddu walumaa galatti abdii fi maamme maashaallah alaykum rabbi isin irraa jaalatu gammaddan waliif isin adeessu arragaa maashaallah akka hoolaatti mataa wal jala keessanii jaba hooritanii gaafa walii garagaltan ammoo gootee isin fuudhu laalame gaafa walii garagaltan gootee isin fuudhu laalan akka dachaasitti akka wallaala tokkotti dhaabbadheeti waa'ee keessanii kana laala. Kuban kaman silaa kaataan gabbee dhukkee isin irraa kaase jira keenya. Silaa deebisaa isiniif hin deebisu turan. Hagamee ol geesse hagameen seeran beektetti ummaan tiyya. Rabbiin biraa dheeressuuti. Saniif abdiis ta'e maammee waan keessan hedduun ajaa'isu. Waliigaltee teessanii miti isin lama waliigaluu miti. Osoo kabiraallee hojillee diina keessan hundaa hojii waliigaltanii hedduu takkaan gammadan. Maa waliigaltan hin joon. Walaakin ammoo kanaan wal qabatanii kaan firraachi dhiibuun xiqqishoo akka nama tokkotti yaa'u nama yaachisti. Nama na garramsiistanii iyyuu
hedduu tokko waa'een keessanii giseen akkana dhaabbadee tilmaamu hedduu tokko baay'ee nama garamsiisa. Jaalala dhuma hin qabne rabbii isin haa kennume. Fakkeessuudhaaf waliin dhuftanii rabbiin targaa isinii godhuun isin hin jeesinu kanaa. Maaliif waan abbaa kamii yoo hojjinu taanaan akka nama tokkootti nagee jiraachuun hin barbaadan. Nageenyi waan hundaafuu gaariidha. Nageenyi bu'uura jireenyaati. Yoo nageenyi hin jiraanne jiraachuun rakkoodha. Saniif maammeen qabamee taa'us bu'aan inni buusu hin jiru. Yoo qabamuu baates miidhaa inni fidu hin jirtu. Abbaa fedhee taanaan waa hundinuu jechuudha gartee miti. Akkuma jirutti ta'ee garuu immoo wanni ati gootu takka illee hin jirtu. Waan sin jaan. Ani gara guyyaa 19tiin harka kee taa'e. Gara guyyaa 19 sirriitti yaadatte geetti yaada. Takka agartee mee waan ati geetti irratti si hojii walii galee hin beeku. Takka yaada kee jijjiiree hin beeku. Maaliif doofaa akka keetii kana agartee mee si harkaa illee hin baajee guyyaa takka siif kijibee agartee miti yaada kee takkaa si deeggaree hin beeku. Doofaa. Arraa miti gaafa intala dhalaa fuula kee duratti hin gudeetin aan jettisanii. Gudeetin sin jee. Fiddee intala dhalaa fuula kee duratti hin gudeete gaafa naan gattisanii. Yaa'u gaafa sanii ati gartee miti akka qafoo taate si beekan. Qafoo akka taate goduu ibbaan dubbattiin qafoo akka taate si beeka. Waa'ee keetii baay'ee na rakkisoo jechuu barbaadetti. Sirrittiin si beeka. Dhugaa kaameeraa achi qaattee wanni gattu dhiira fakkaata. Namni sin beena dhiira fakkaata amma. Walaakin ammoo dhiirti. So kaameeraa duratti hin ta'in hijaayee walirraa qabaatte kaameeraa duubatti. Shuggutii ati qabattee ittiin akka dhaaltu naan yoo barbaadde naa si harkaa hin fuudha baabaa kiyyaan. Yaa'u xiqqoo gartee miti. Waan na dhukkubeefiin hangana sirraa ture malee silaa. Gurra qabee qaataan silaa gartee miti akka taate harkaa qabdu naa si harkaa fuudhee akka ammaas akka itti biraan haafitu si godha. Tamaam. Tafeetaniyyuu jechuudha. Yaa abdii ati faan gartee mi? Ati faan? Wallaahi laazim maal jaasiim taa'eeti. Keeshi taa'e. Waa'een keetiif duna rakkisuun. Saniif adabadhaa tattaa. Yoo adabattanii teessan irra isiniif nagaa. Adabattanii jireenya keessa yoo itti ooftan nagaa karaa nagaati. Akka dachaasittiin waa isin dhaaman akka dachaasitti. Akka dachaasitti san ta'uu baatti borurraa gabbaana walitti. Borurraa eegallee walitti gabbaana hafedhe yoo taanaan. Dhiirti ija dura teessee walitti haasofti. Ija dura teessee. Dhugaa dubbachuufan. Maamees boo waan harka qabamumaa fi boon harka malee waan takka waan inni haasoo keessan waan takka waan dhageeffadhee hin qabu dhageeffachuu illee hin fedhu. Qabamuu maammeettis hin gammanneen. Boo maammeettis hin aarre. Laannoo leesh. Waan takka waan isin fidde waan hin jirreef. Isin wal bira seessanii cheers. Isinitti namni baramu isin akka keessanittis ta'a. Warra addaa ollaa. Nama saalfachiistu dhugaa rabbii. Dhugaa dubbachuuf nama saalfachiistu. Akka nama tokkotti akka hiriyaa tokkotti yeroon dhaabbadee ilaalu hiriyaa akka keessanii kana agartee mi bineensi gaaraa ta'u ni qaba jeetti yaadan. Amma isin faa hiriyaa jeetiin shuqula hiriyaa keessi isin galcha. Maraataa dhaaboon saayibummaan isin hojii qabu hallayyaa haadha hituuti. Saayibummaan nuti olii qabnu hallayyaa qilee haadha hitu. Saniifuu waa'een keessan baay'ee na yaachisu baay'ee na dhiphisu. Osoo adabattaniif irraa teessanii hedduutu akka dasna jaha. Dachaas hin jiina. Namni akka keessanii maqaa kiyyaamuudhaaf gartee miti hin ga'u dhugaa dubbachuuf. Anuma wallaalaa isin agartan kana. Anuma wallaalaa isin agartan kana. Dachaas hin jiina. Jiraadhaa xiqqaas achitti najisa olii geessi. Feetu beeyi. Feetu taa'e. Naan takka bu'aa naan buustu. Maal irraan diristu. Wal garra. Maammee. Abdii. Adabattanii yoo teessan irra isin hojja.